cabsi mat bakka waan nama dhoysinu hin qabnu abbaa ta'e haa ta'u himadhu wallah. Okay. Abbichi mana nyaataa kiilooleeti. Eshi. Birriin nyaatamee biizinasii jedhanii nama harkaa fuudhanii birriin nyaatamee birrii doolaara 111 doolaara. Yeah? Gara miliyoona birrii Itoophiyaa gara miliyoona 18,000ti. Eshi. Birriin kun hundi hin deebine waggaa 2 keessa jirra osoo gaafannu. Riisiitii qabna. Seeraan qabnee jirra. Garuu birriin kun haga ammaa nu deebi'uu hin dandeenye. Akkas. Abboo kun namichi kennaa miti kan nyaatame kana himte sanii. Kan nyaatamellee kenna kanaan dura sitti himee tureeyyuu. Amma yaadatte wallah. Sila hoteeluma ijoollee wal geeffattu ka koofiyaa dhedheeraa godhatan tokko moo? Yaa hoteeluma jennee nama kenna jennee. Asli namni nyaatame nama jajjaba nama guddaa gooda himna na himtee turte. Anuma beekaa jechuudha. Anuyyuu beekaa jechuudha. Mucaa jechuudha. Riyyama kenna. Yaa anaa sorka kiyyammana nyaataa san fidee nama kanaa Oromoo wal baradhu jedheeni anaa sorka kiyyammana nyaataa san fidee wal barsiisee okay Oromoodha jedhee walitti dhiyaasanii birrii hagana ga'u kana jidduutti nyaatamee aniyyuu qaanfataa ture waggaa meeqa guutu. Innaa akkasii namni ka warri nyaatee warra Oromomaa gara Wallaggaa san na fakkaatanii karraa nyaatame ijoollee mateen ijoollee baaleeti. Na akkasitti galmee keessa nu haa galu guyyaa biraa immoo guyyaa galmee laallamee murtiin ammaa fi mannama. Bakka kana federaalli haga ga'u dagana gafuunee takka matarra deemna nuti warri milishaan ganda keessa karallee dhugamaanoo na himteerti mucaan nama kenna Ameerikarraa Dubaay dalagaa ture. Paayileetiidha. Akkasitti okay paayileetiidha dhiqqii masanii ka Oromoo keessaa nama leen san qabnu. Yaa sima Oromoo tureyyuu achi Ameerikaa jira ayyaa amma binaa baaru fidee mana nyaata Oromoo barbaachisaan sun ana qofa beekaa duraan Oromoo keessaa. Wallahi dhugaa bar. Wayne eshi wallahi Oromoo kabajaan qabdu bar nama nyaattu fi nama nyaannellee addaan beektu wallahi. Oromoo moo mee amma faranjii akkasii san illee dhiisanii bira taran maara koo qabu. Undafu warri gara gadaa maal gadaa jedha kiloolee warri kiloolee fi hiriyoonni kiloolee promote godhaa turtan feemasoonni Dubaay warri zaayidamii afur koofiyaa qaqqalloo koofiyaa mataa haayilaandii godhatanii achitti suuraa kaatan dhageettan ka birrii guddatu achi jira maqaa biizinaasiitiin warri kiloolee bira ka jiru himannaan banamaara osoo olii gabbu butamtanii maqaan keessan hin banne. Namni dhufeetiin fayyadamuu hin sodaanne wanni amma ashittiin jette kun birriin kun akkamii isin bira dhufe maalirra jira maaliif jirtan karaa seeratti isinitti deemaa jiranii namni isinirraa fuutanillee nama guddaadha. So waan kana itti yaada osoo ijoolleen gabbaaftee suuraa keessallee gaddeebiftee jaarsaaf jaarsi waliin isin dhidhiinne yoo gizee dhudhaa qabdan natti tolaa jechuudha. Natti tola. Dhudhaa qaba takka jedhee reefuu maqaan keessan dhamaara miliyoona 18 birrii Itoophiyaa biyya jijjiira. Yeroo jireenyi Itoophiyaa qaala'ee ibidda ta'e kanatti birrii kana hunda isin irra taa'uun namni kun nama guddaa anuyyuu hin beeka wallaahi. Waggaa 4-5 dura beeka. Gaafa ashittiin daa'ima beeka mucaa jechuudha. Isinii galanti. Birriin kun osoo akka isin irraa fuutaniin dalage birrii biyya jijjiiru. Hattuun nama jireenya ofii jijjiiru nyaataa dhaqxee nama biyya jijjiiru nyaachuun kun immoo kun amma akka waan biyya guutuu nyaatatti. Ela nama dhuunfaa gaa. Hundu argaa jira. Saaduu barrii kana cufime. Saaduu. Ela hojii namni kamuu ni hojjetas ni dogoggorallee beeki. Ilmi namaa kan hin dogoggorreessu hin jiru hojii keessatti immoo waan baay'eetu badallee. Namni kuni fakkeenyaaf Mubaarakiin faas yoo gaafatte hojii kana keessa wallahi hojiin kun haadha kan hawaasaa miti haadha kan keetii wal dhabsiisa haadha kan sadiyalteen si wal dhabsiisa. Amma nama tokko yoo waa balleesse fakkeenyaaf waanuma kamiinuu haa ta'u aslii waa balleesse ol ka'anii aslii
waan kana akka balleessaan kun si jirtu moo siin jirtu jedhanii ka'aniitiin waa wayii siin jedhamu oluma ka'anii oduu ati balleessuuf ilmi nama tokko tarii maqaa si balleessuuf si dhufuu danda'a. Tarii dammoo maatii qabdu saniinuu si himuuf si dhufuu danda'a. Ol ka'anii maqaa si balleessuutu irra bayeessa moo asli wanti kun siin jirtu moo siin jirtu ani si gaafachuutu irra bayeessa ture sila. Si gaafatu anu anaaf isinummaa rakkoo hedduu karaa keessatti wal gaafannee fidne yoo dogoggoruu baadhisa. Yaa. Dur ammaama. Abidatti kana irratti namni hattuu of godhe. Oi Mubarak namni hundi Anu kaleencanaa kennite gaafataara shattaaf dubbadhu. ani isaallee marqeera bare. Laali doktor. Ani najelan dubbatina torban kana guutuu yuu narraa saatta waan ta'eef har'a carraa naa kenna haasayeetiin xumura dhageeffadha. Laale maaltu ture jalqaba hojii kana yoo xiqqaate waggaa 3 ol hojjedheeran waggaa 3 ol kanuma hojiin kan kootu iyyuu guyyaa takka namni biiftuun inshallah birri haganaa miti doolchee nurraa fudhattee ka hawaasni waliin jiraadhullee ka biyyaallee ol bahee waa'ee kiyya maqaa keenya kaaseerullee hin jiru argitaniis hin beektan. Ammoo yeroo dhiyoo haalli hojii kana baxaan rakkoodha. Injijjiiramaa dhufu. Kanaafuu namni hundi gara biyya kanaa eegalee dhimmi fiizaa baay'ee rakkoo ta'aa dhufee jira. Ji'oota 3 dura kaampaanii narra cufanii turan. Hawaasni waliin jiraadhuun beekaa kaampaanii kana dammoo si qaxxaanii yoo ati qixaachisan hin kafalle ammoo biyya kana keessaa si baasan. Kaansil godhanii akka biyya kanatti hin deebine jechuudha. Diraama 30,000 wayii akkasina qaxxaanii turanii kaampaanii tasa bilook ta'ee jechuudha oduu salarii ijoollee irratti. Annaa birrii kana dirqama kafaluudhaaf guyyaa naa kenname keessa yoo birrii kana hin kafalle ammoo biyya kana keessaa bahuudha chaansii nan qabu. Yeroo sanitti amma ijoollee 10 seensifadhee ijoollee 6 irratti na harkatti qabame fiizaa xalabeefi jechuudha. Ijoollee san keessa ijoolleen shamarranii 2 ijoollee dhiiraa 4dha. Shamarran mucattiin takkaa fi mucaan tokkos ijoollee Jimmaati. Ijoolleen Shawaas keessa jiru. Ijoolleen kutaa hedduuti kan fidu hatta haga dabuubillee kastamariin bakkuma hundaa dhufaa beeki. Amma mucaan kuni natti barreessaa ture. Mucaan kun Isaaqiin jedhama amma taane jalqaba tokkummaan baaserra siikaa. Himate kun. Itti maanii ture waan tapha miseejinaa dhufullee itti maa ture amma ishee eega chaansii dhabne jedheen. Kaampaanii nama biraa irratti xalabee sii fidaa jedhee kaampaanii ijoollee keenyaa irratti xalabeetiin fideefi. Yaani xalabeefi fiizicha xalabeefi jennaani fiizaan mucaadhaa suuraan mul'achuu didee rijeektii jalaa ta'e. Rijeektii kana iskiriinshuuti godhee kun akkanan naa deebi'ee jedhee suuraa kan kee sirreessi ergi jedhee nammallee. Ammallee suuraa na ergee nan barreeffame paaspoortii sararri 2 garaa jalaan jira. Sararri tokkochi mul'achuu didee achi rijeektii ta'e ammallee guyyaa lammaffaallee. Achi jijjiiree ammallee itti himeeni chaansii dhumaa si yaalaa isaati jedhee ammallee jijjiiree kaampaanii biraa irratti xalabuuf nu amma ofii keenya hin xalamnu warroonni fiizaa baasan as keessa nu ofii keenya dhaqnee hin xalamu yookiin ofii keenya fiizicha kana hin baasnu as hatta warrummaan biyyaatu fiizaa ofii hin baasu iddoo baafamutu jira. Ka fiizaa ofii dandeettanii hin baasne maaliif ijoollee fiddan ka jedhanii asirraa haasa'amu jechuudha. Fiizaa ofii keenyaa miti kan baasnu nama nu baasutu jira. Hundumti keenyaayyuu jechuudha. Kan kaampaanii qabus kan kaampaanii hin qabnes fiizaa bakka bahuu qaba malee nu hin baasu. Namichi amma diraama 10,800 waan ijoollee 7 ta'u ijoollee na jalaa irratti fi kaampaaniin kee cufame saniif ijoollee biraallee itti dabalee diraama 1000 qabdii kennaadhaa fi diraama 10,800 qabdii kennee dhufu. Namtichi kun Paakistaanii ammoo Suudaan fakkaate iddoon himaa wanti isaan baafan. Oluma ka'ee birrii nama yoo xiqqaate diraama 100 fi wayi nama ijoollee teenya Oromoo dabalatee ijoollee Amaaraa bakka tokko baafannaa beekii. Kana hunda fudhatee as keessaa kaansil ta'ee badee namichi. Kan inni badeetiin jedhee bakka nu amma chaansii namichi kana hin barbaanne haga Dubaay deemnee bakka inni hojjetu hunda oo barbaannu namtichi badeera yoo deemnee fiizaa paaspoortii isaa wanti goonee ilaalu namtichi badeera as keessaa hin jiru. Amma ijoollee namni keenya immoo sirraa hin fa'amu isaanilleen jireenya ofii jijjiiruu biyyaa bahaa jiranii maallaqa haganaa galchanii birriin tokkoyyuu nama bu'a birrii haganaati miti fidaa birrii keenya. Birri makeenya barbaannedha. Ishi isaatii kanatti eessa keenya dhandhareen oomu. Amma Isaaqi yookaan birrii kiyya galchi yookaan birrii mucaa haa deebi'u naan jedhe. Isaaq amma bara as jira kan fidaa jiru mucaa biraati. Isaaq mucaa biraatii fi kan xalabaa jiru. Biiftuu naan jedhe. Mucaan maatii keenyallee akkana godhaa jira. Atillee asii fiizaan bahaa hin jiru. Ani mataan na nyaatame bakka birrii mucaa haa deebi'u. Isaaq
mucaa kanatti ijoollee kana baay'ee kassare birri baay'eetu bahee jira meeqoo chaansiin an qabu yoo ijoollee xalabee fide malee yoo birriin deebi'e birrii harka kiyya keessaa baasa malee kisaaraadha malee wantummaa an argadhu hin jiru awwaarra argachuu isa ijoolleen maan asaaseentu meeqoo jedheen kazaa isaa qaama chaansii dhabeetiin birri isaa galfatee jiru birri 280 wanta beekuu qabdu as keessa asli namni tokko kahattu yookiin nawaawii jedhee arrabamu yoo waakkate yookaan wanti kun nan jirtu guyyama jalqabaarra fuudheera natti kenneera dhaaniin turan uummata kanaa dhufanii na gaafatanii jechuudha. Kazaan birri 280 keessa kalaasi an guutuullee sin gaafadhu akka ati xaaraartullee argaa jira kassartee jirta kisaaraa kan keellaa namni kun haadha miskiinaati birri 250 qofa naa deebisa akka wanti turan naa galchii jedhee barreesses voices kaayee naa erge mucaan kun wallaahi mucaan baay'ee miskiin hatta mucaan dhufu sunu waan dhiiga namaa boochisanii barreessa. Baabaa Nuuraddiin baabaa Dr. Biiftuu. Dr. Biiftuu jalqaba osoo barreessite Nuuraddiin hin ta'arsite. Narraa eegali ani muddama daqiiqaa 15 qofa qaba asli. Waan daqiiqaa 15tti dhumatee deemuu miti ofii qofa haasawite taa'iiti galmee si gaffuunaa si badda. Yookaan guyyaa naa qaba ani dhimma biyya galmee naa galmaa'u rakkoon qabu. Federaala jiraachuu amma federaala iyyannoon keessan federaala dhufe baraanaaf godinni isin dadhabee. Akkana yoo tuno ta'ee deemu wanni rakkoon hundu argaa jira. Saaduu barrii kana cufime. Saaduu. Ela hojii namni kamuu ni hojjetas ni dogoggorallee beeke. Ilmi namaa kan hin dogoggorreessu hin jiru hojii keessatti immoo waan baay'eetu badalle. Namni kuni fakkeenyaaf Mubaarak Infaas yoo gaafatte hojii kana keessa wallaahi hojiin kun haadha kan hawaasaa miti haadha kan geetii wal si dhabsiisa haadha kan sadiyalteen si wal dhabsiisa. Amma nama tokko yoo waa balleesse fakkeenyaaf waanuma kamiinuu haa ta'u asli waa balleesse ol ka'anii asli waan kana akka balleessaan kun si jirtu moo si hin jirtu jedhanii ka'aniitiin waa wayii siin jedhamu oluma ka'anii oduu ati balleessuuf ilmi nama tokko tarii maqaa si balleessuuf si dhufuu danda'a. Tarii dammoo maatii qabdu saniinuu si himuuf si dhufuu danda'a. Ol ka'anii maqaa si balleessuutu irra bayeessa moo asli wanti kun si hin jirtu moo si hin jirtu ani si gaafachuutu irra bayeessa ture sila. Si gaafatu anu anaaf isinummaa rakkoo hedduu karaa keessatti wal gaafannee fidne yoo dogoggoruu badhisa. Dura maama. Kan midhatii kana irratti namni hattuu of godhe. Oi Mubaarak namni hundi anuu kaleencanaa kennite gaafataara shattaaf dubbadhu. Ani isaallee marqeeraa bare. Laali doktor. Ani najeelan dubbatina torban kana guutuu yuuna raasaa ta'u waan ta'eef har'a carraa naa kenna haasayeetiin xumura dhageeffadha. Laale maaltu ture jalqaba hojii kana yoo xiqqaate waggaa 3 ol hojjedheeran waggaa 3 ol kanuma hojiin kan kootuyyuu guyyaa takka namni biiftuun inshallah birri haganaa miti doolchee nurraa fudhattee dhee kan hawaasni waliin jiraadhullee ka biyyaallee ol bahee waa'ee kiyya maqaa keenya kaaseerullee hin jiru argitaniis hin beektan. Ammoo yeroo dhiyoo haalli hojii kana baxaan rakkoodha. Jijjiiramaa dhufe. Kanaafuu namni hundi gara biyya kanaa eegalee dhimmi fiizaa baay'ee rakkoo ta'aa dhufee jira. Ji'oota 3 dura kaampaanii narra cufanii turan. Hawaasni waliin jiraadhuun beekaa kaampaanii kana dammoo si qaxxaanii yoo ati qixaachisan hin kafalle ammoo biyya kana keessaa si baasan. Kaansil godhanii akka biyya kanatti hin deebine jechuudha. Diraama 30 wayii akkasina qaxxaanii turanii kaampaanii tasa bilook ta'ee jechuudha oduu salarii ijoollee irratti. Annaa biricha kana dirqama kafaluudha guyyaa naa kenname keessa. Yoo birii kana hin kafalle immoo biyya kana keessaa bahuudha chaansiin hin qabu. Yeroo sanitti amma ijoollee 10 seensifadhee ijoollee 6 irratti na harkatti qabame fiizaa xalabeefi jechuudha. Ijoollee san keessa ijoolleen shamarranii 2 ijoollee dhiiraa 4dha. Shamarran intal mucattiin takkaa fi mucaan tokkos ijoollee Jimmaati. Ijoolleen Shawaas keessa jiru. Ijoolleen kutaa hedduuti kan fidu haga dabuubillee kastamariin bakkuma hundaa dhufaa beeki. Amma mucaan kuni natti barreessaa ture. Mucaan kun Isaaqiin jedhama amma kaane jalqaba tokkummaan baaserraa si ka'a. Itti maanii ture waan tapha miseejinaa dhufullee itti maa ture amma ishee eega chaansii dhabne jedheen. Kaampaanii nama biraa irratti xalabee sii fidaa jedhee kaampaanii
ijoollee teennaa irratti xalabeetiin fideef. Yaani xalabee fi fiizicha xalabee fi jennaani fiizaan mucaadhaa suuraa mul'achuu didee rijeektii jalaa ta'e. Rijeektii kana iskiriinshuuti godhee kun akkana naa deebi'ee jedhee suuraa kan kee sirreessi ergi jedhee nammallee. Ammallee suuraa na ergee nan barreeffame paaspoortii sararri lama garaa jalaan jira. Sararri tokkochi mul'achuu didee achi rijeektii ta'e ammallee guyyaa lammaffaallee. Achi jijjiiree ammallee itti himeeni chaansii dhumaa si yaalaa isaati jedhee ammallee jijjiiree kaampaanii biraa irratti xalabuuf nu amma ofii keenya hin xalabnu warroonni fiizaa baasan as keessa nu ofii keenya dhaqnee hin xalabu yookiin ofii keenya fiizicha kana hin baasnu as hatta warrummaan biyyaatu fiizaa ofii hin baasu iddoo baafamutu jira. Ka fiizaa ofii dandeettanii hin baasne maaliif ijoollee fiddan ka jedhanii asirraa haasa'amu jechuudha. Fiizaa ofii keenyaa miti kan baasnu nama nuu baasutu jira. Hundumti keenyaayyuu jechuudha. Kan kaampaanii qabus kan kaampaanii hin qabnes fiizaa bakka bahuu qaba malee nu hin baasu. Namichi amma diraama 10,800 waan ijoollee 7 ta'u ijoollee na jalaa irratti fi kaampaaniin kee cufame saniif ijoollee biraallee itti dabalee diraama 1000 qabdii kennaa raabi diraama 10,800 qabdii kennee dhufu. Namtichi kun Paakistaanii dhammoo suuraa inni fakkaate iddoon himaa wanti isaan baafame. Oluma ka'ee birrii nama yoo xiqqaate diraama 100 fi wayi nama ijoollee teenya Oromoo dabalatee ijoollee Amaaraa bakka tokko baafannaa beekii. Kana hunda fudhatee as keessaa kaansil ta'ee badee namichi. Kan inni badeetiin jedhee bakka nu amma chaansii namichi kana hin barbaanne haga Dubaay deemnee bakka inni hojjetu hunda oo barbaannu namtichi badeera yoo deemnee fiizaa paaspoortii isaa wanti goonee ilaalu namtichi badeera as keessaa hin jiru. Amma ijoollee namni keenya immoo sirraa hin fa'amu isaanilleen jireenya ofii jijjiiruu biyyaa bahaa jiranii maallaqa haganaa galchanii birriin tokkoyyuu nama bu'a birrii haganaati miti fidaa birrii keenya. Birri makeenya barbaannedhaan ishi isaatii kanatti eessa keenya dhandhareen oomu. Amma isaaqi yookaan birrii kiyya galchi yookaan birrii mucaa haa deebunaan jedhe. Isaaq amma bara as jira kan fidaa jiru mucaa biraati. Isaaq mucaa biraatii fi kan xalabaa jiru. Biiftuunaan jedhe mucaan maatii keenyallee akkana godhaa jira. Atillee asii fiizaan bahaa hin jiru ani mataan na nyaatame bakka birrii mucaa haa deebuna. Isaaq mucaa kanatti ijoollee kana baay'ee kassaree birrii baay'eetu bahee jira. Meeqoo chaansiin an qabu yoo ijoollee xalabee fide malee yoo birriin deebi'e. Birrii harka kiyya keessaa baasa malee kisaaraadha malee wantummaa an argadhu hin jiru awwaarra argachuu isa ijoolleen maan asaa seentu meeqoo jedheen. Kazaa isaa qaama chaansii dhabeetiin birrii isaa galfatee jiru birrii 280. Wanta beekuu qabdu as keessa aslii namni tokko kahattu yookiin waawii jedhee arrabamu yoo waakkate yookaan wanti kun nan jirtu guyyama jalqabaarra fuudheera natti kenneera jedhanii turan uummata kanaa. Dhufanii na gaafatanii jechuudha. Kazaan birrii 280 keessa kalaasi an guutuullee sin gaafadhu akka ati xaaraartullee argaa jira kassartee jirta kisaaraa kan keellaa namni kun haadha miskiinaati birrii 250 qofa naa deebisa akkaawwan turan naa galchii jedhee barreessees voices kaayee naa erge mucaan kun wallaahi mucaan baay'ee miskiin hatta mucaan dhufu sunu